Isa qofa immoo miti. Poolisiin federaalaa, poolisiiwwan kan naannoo Oromiyaa yoo viidiyoo kana ilaalaa jirtu ilmaan Oromoo hunda isaanii biratti sheerii naa godhaa. Waggaa meeqa guutuu isinirraa qabaa ture. Federal poolisiin maaloodhaa Oromootti dabalame kijibadha ilmaan Oromoo ka fixaa ture isini. Mee guyyaa tokko akka namaatti yaaddanii gamarata as deebitu jenneetu isinirraa qabaa ture. Poolisiin Oromiyaadhaa Oromoon ajjeesu poolisiin federaalaa Oromoon ajjeesu jechaa baane waggaa meeqa guutuu ajjeesaa jirtu amma guyyaa irraa kana keessatti ajjeesaa jirtu waggaa keessatti barbaaddanii. Oromoo dhamee akka Oromootti guyyaa tokko jarri kun hin deebi'u laata jennee isinirratti qabuudhaaf jecha akka Oromootti akka nama wanjala hin hojjenne tokko isinirra qabaa ture. Har ammarraatti kun ijoollee ilmaan Oromoo warra ajjeesaa jiru isin poolisii Oromiyaa poolisii federaalaa isin warra ajjeesaa jiru ilmaan Oromoo laga keessatti ari'ee. Waboo barbaanna jettanii warra laga keessa fiigdan isin. Dhagee waan tokko sitti hima. Poolisii Oromiyaa poolisii federaalaa warra ofii jettu. Leenca kee of jalaan ajjeesin. Leenca kan kee mana keessatti leenca kan kee of jala ajjeefte. Leenci kan kee waboo leenca kan kee ajjeefte gaafati harka qullaa ta'uu kee gaafa baruuf sareen hambaasi ciniinti yaa gurbaa. Hin ajjeesinaa waraana bilisummaa Oromoo yoo dandeessan yoo gootummaa keessan yoo nutti agarsiisuu barbaaddu ta'e Tigraay miti qawwee qabattanii wajjiniin waraana bilisummaa Oromootti makamtanii gootummaa kan keessan nutti agarsiiftu. Gootummaan kan keessan immoo gaafa diina tokko ajjeeftanii gaafa duutan gootummaa kan keessan illee isinii mirkaneessina. Du'a bilaashitti hin du'ina. Yoo Oromoodhaaf jecha duute bar duuti kan kee du'a bilaashin ta'uu bar dhiigni kan kee jechi bilisummaa jedhamu kun dhiiga keetiin barreeffameetu laphee ilmaan Oromoo yookiin onnee ilmaan Oromoo keessa bara baraan jiraataa bar. Eenyu si galatoonfata gaasii kaatee qasi kibba dhaxxee loltee yaa jabina keenya qe'ee kan kee dhiiste maaliif nama kolfaa taatu isin. Gootummaa qabdu taanaan dhugatti dhiirummaa kan keessan immoo agarsiisuu hin barbaaddu taanaan gootummaa agarsiifachuu barbaaddu taanaan waraana bilisummaa Oromootti makamaatii gootummaa kan keessan agarsiisa. Dhugatti gaafa sana isin goota. Aangoo nama tokko tursuudhaaf jecha laga keessa qawwee baattanii dhaqanii biyya namaatti hin du'ina. Biyya kan kee irratti du'i qabeenyaa kan kee irratti du'i yaa gurbaa warra har'a bilisoomee akkasitti addunyaa girgireessa kan irraa waa baradhu. Yoommoo kana booda qawwee immoo baattee immoo sihii ilmaan Oromoo laga keessatti barbaachuudhaaf hin deemta yoo ta'e yoo waboo harkas immoo seentee of si qabde isheen waan si gootu beekti kana booda sin gadhiiftu. Waggaa 27 guutuu waa'ee qabsoon Oromoo sinitti himame bara. Waggaa 27. Har'a ijoolleen kan keenya warri biyya kanatti dhalatan iyyuu isinii ol waamee qabeeku. Qaanfadhaa dhugaa waan baay'ee nama qaanessuudha. Maal isin godhan? Biyya isaaniif lolanii bar qabeenya isaaniif lolanii bar maal godhan aangoo nama tokko tursuudhaaf itti qabu baattee biyya namaatti hidhattee duuta yoo gootummaa saamuun qabda ta'e yoo dhugatti ati jagnummaa kan kennutti agarsiista yoo ta'e qawwee kan kee qabadhuuti waraana bilisummaa Oromootti makamiiti diina kokkee waliin wal qabeeti yoo injifatte yoo duute illee du'a seenaa qabu duuta. Kana achi yoo sana immoo gochuu hin dandeessu ta'e immoo taa'i mana kee maadhatta. Yoo dhugatti immoo gootummaa kan kee agarsiisuun barbaadu ta'e waraana Oromootti makamiiti diina wajjiniin kokkee wal qabeetii Oromoodha jedhi Oromoodhaaf hin qabsaa Oromoodhaaf hin du'a jedhiiti du'i. Yoo dhugatti garaa kan kee immoo yoo mo'achuu hin dandeessu yoo ta'e mana keessa taa'e. Ilmaan Oromoos laga keessatti hidhattee ariiteen ajjeesin. Biyya namaas hidhattee uummata goota mirga isaaf lolu kanas hin ajjeesin hidhattee cubbuudha maal si godhan? Biyya isaaniif lolanii bara. Waan baay'ee namni akka Tigireetti waan baay'ee waan akka Wayyaaneetti waan baay'ee na godhan jiru addunyaa kana irratti. Har'a garuu yeroo ta'e ilaalu uummanni kun uummata goota baay'ee nu caalu. Dhugaa dubbachuudhaaf nu caalu akka gaariitti nu caalu. Uummata walii galu uummata kaayyoo isaaniif warra hidhatee lafaa ka'edha uummanni kun nu caalu eeyya goota. Maaliif hidhattee loltaan ati maal si godhan? Oromiyaa kana keessatti nama meeqa fixanii ilmaan Oromoodhaan laga keessatti ariitanii fixanii nama meeqa haadharraa abbaarraa boochiftanii harka isin irra qabaa turre bara. Waraanni poolisiidha Oromoon tuqu isiniin jecha isin irra qabaa turre garuu sirriin turre. Hin ajjeeftu amma har'aatti yoo ijoollee ilmaan Oromoo ajjeesaa jirtu isin magaalaa keessa dhaabbattanii cubbuu. Wallaaltan immoo miti qabsoo Oromoo moon beektan jechuun moon danda'a waggaa 27 guutuu ittuma jirtu bar kun isinitti mamaadhuma jiraate.